Tis maal kun durbadhamti ilaallattiin baatu? Akkasin jedhamu malee. Bareedduu kamma bakka kanin jedhoo jiraate bagansi baree bagansi fedhadhii biyya kana fe. Kanuma naa jiraadhu. Ani iyyuu dhugaa. Feekaa. Tis maal kun durbadhamti ilaallattiin baatu? Akkasin jedhamu malee. Hin sodaatiin ishii guyyaa sarraanfatte fakkaata. Lati. Sivo. Akkami? Jirtaati. Inamanu. Nama dhiba namni hin duune wal argaa. Eessaa baate? Sin argan seenee mana sitti. Nagumani. Lati koo. Jirtaa dara? Si yaadiin tureen dhugaa. Jaalallee koodhaa misheen maatii koo barsiisuu dhufeemi kunoo ishee. Jaalallee? Noo. Na dagattee himamoo. Jaalala ijoollummaa ammoo yoonaa yaadattamoonni miira ijoollummaadha. Yoo ta'e Lati koo xinnummaa keenyaa kaasnee wajjin daa'imnee wajjin taphannee wajjin guddanne amma kutaa 12tti wal jaallanne. Inni tapha ijoollummaadha malee maal taateeti? Kottu amma jaalallee kun si barsiisa. Kottu jaalallee kun si barsiisa. Deemu. Kottu dhugaa. Maakii jedhamti. Siifoo. Taayika yoo sumoon dhukaa taphan. Nan deema bakka. Bilbila kee naa sonaati. Barbaachisu. Ayileeti waggaa 5 waliin taa'ee seeki. Ati garuu ana irratti jaalallee bira fidatee dhufta. Eessatti ishee beektaa? Amman deemee akkan jaalallee kee turee fi akkan baay'ee si jaalladhutti. Maatiin kee immoo baay'ee namatti tolu. Baay'ee namatti tolu miti. Dhugaa baay'ee. Maal maatii dinqiin qaba. Lati. Si wajji wal baruu isaaniitti immoo. Al tokko si barbaadeen ture. Kun shidhiin gaddaadhamti? Uffata qonnaa fidda fakkaata deemina harkaa fudha. Uffata maalii waayyoo harkan jiroo? Na barbaadee ta'a. Nan dhufa. Daqiiqaa mala maasubsiiseen dhufa. Asumatti neeki. Oo maal jettee? Si yaadeen. Maal aniyyuu si yaadee raamne gadda bilbila kennaa kenneen nannaa kennuu diddeet immoo. Lati. Yoom deemtaa? Maal kun amma bakka maatii wajjin wal ishee babbarsiiseera. Deemuuf dhammaa guyyaa 2-3 booddeen deemna. Anaan na dhiistee moo? Na dhiistee moo? Maal si dhiisee waggaa 5 deemeen ture miti? Lati anaaf xiqqootu waan tokko walitti hin balleessinidha. Deebi'ee nan dhufaa jabaadhu ansii jiraan an jettee deemte. Inni kan ijoollummaa ture. Yoo ta'e Lati koo jaalalli ijoollummaa akkasuma waan qaldiisti fakkaata? Isuma dhugumaa keessaa jirtaati. Eeyyee dhugaa koodha Lati. Hoo ani koma bakka maatii barsiisee dhufe mamma bakka wal fuudhuufidha. Lati na dhageessa miti. Na wajjin hin jiraattu taana amman deemee akkan jaalallee kee turee fi akkan baay'ee si jaalladhutti hima. Isheetti akka ittimtu sin barbaachisu guyyaa adda biraa son bilbila koo qabadhu. Kan keenatti mi duwwaa 9. Duwwaa 8. Tole si bilbilee nanaa son isheetti garuu haasaa tokko akkanaa son. Hin barbaadu biyya adda biraadhaan fideenii dhufe gaddisiisuun hin barbaadu. Tole shammadee amma deema. Amma dhukaa. Deemamma. Sin jaalladha ishii. Maala suftu sin amma kana? Maalii mucaan wajjin guddanne? Eenyudha isheenii? Callisi ba'a. Lammaffaa hamaa ishee kanatti hin dubbanne. Maal taateet maaf 5 manatti bilbiltaa Latii bukkiin jira sin jedhee miti? Maal taateet akka inni shakkuun beektu? Hin beektu ati amma akkan si jaalladhu. Maalee ati qabeenya isaaniitu argite? Akkaataa nuti jiraannu booddee yaaddeettaa? Fideen dhufaa foojanii jiran. Waliigalleera mitiire? Amma bilbiliin isheen shakka. Waliin gala gaafa naa mijatu ani iyyuu siin bilbila. Jedhi bakka jaalallee koo sin jaalladha ishee. Heeloo Lati. Safara keessan hin jira mana keessaa ba'i. Maal rakkatteetii? Maal gochaa dhufte? Amma gaafa nasirraan dhufu jaalalleen kee na argisiisee achirraan naannee dhufe. Achirraan naannoftee dhufte? Tole maalidha nan deebi'an eegdi. Qonna gara tokkoof hin si barbaade. Maalidha? Intalli sun siin taatu. Lati wanti nama kolfisiisu hin jiru. Amma sookoo isaan biraa jira? Dhugaan sitti maan intalli kun siin taatu. Simiiti Lati. Nammiidhama maaliif barbaaddate? Maaliif ishee jibbita akka kanatti? Isheedha wanta jibbuuf tokko iyyuu hin qabu. Maaliif akkasitti haasoftaare? Garuu dhugaan jiru Lati simiiti siin taatu. Otuu nan jaallattu ta'e biyya ormaadhaati ana itti biyya kan dhufti moo isheen? Na dhageessa miti Lati siin taatu. Lammaffaa hamaa ishee akkanatti hin dubbanne. Deema amma jakoo duraati. Lati na dhageessa miti gaaf tokko garuu hin gaabbita. Garuu moo maal ol caaltu miti kosiidha lamaan keessan. Nuftee moo? Al tokko. Ati sheedheen gaddaadhamti sheelatee wajjin guddattee jedhamte. Eeyyee ishee madha.
Engaddatuuti jaalallee kee bira wajjin bilbilaa softuu dhageen ture. Kanaafiyyuu utuu waan kana dhiisteeti gaariin natti fakkaata. Dhugaa moo? Dhugaa. Yoon dhiisu ta'ee qabeenya isaas si dhibeessin. Latiyyuu gana bareenyaadha. Haadha koo of kabaji. Dhugaa moo? Na dhageessa miti miillattiin barrisaa dhufteen barrisaa deebita. Ati eenyu waan taateef wajjin guddatteef maaloof seetee? Hin jaallattaani ati? Yoon jaallattaan ta'e immoo hin rakkatiin. An qabeenya isaa fudhadheennaan wajjin akka barbaadan ta'uu dandeessu. Daaraa keessas ta'uu dandeessu. Iddoo barbaadanis dhaquu dandeessu. Utuu of kabajjee gaarii natti fakkaata. Na dhageessa miti ofii kee akka daaraa keessatti dhalattee daaraa keessatti guddatte hin beeksifta. Si wajjin guddachuu isaatti baay'een gadda. Garuu maal wal caaltu miti koosiidha lamaan keessanuu. Of kabaji garuu kanaanas likkiitiin si gasha. Na dhageessa miti. Ati iyyuu of kabaji. Dhuftee lubbuu koo. Firan qabdu naman qabdu jettee biyya ormaatti na reebsistamtee taanaan. Maal taate eenyutu akkasii godhe? Isheetu wajjin guddadheera obboleettii koo isheetti jettuudha. Siifoodha moo? Eenyu dharii kan biraan? Na reebdiina kabaltee amma namni narraa qabutti. Asiin deemtu taanaan immoo siin ajjeesaanaan jettu. Eenyu siifoo moo? Eenyu siifoo hiriyyaa kee isheetu wajjin guddatte. An firan qabu miti asitti. An ormadha miti siniif. Kanaaf na reebsistamtee taanaan nama. Dhiis bakka. Dhiisan sii jira. Dhiis. Tole. Asumatti na eegishi akka isheen lammata naannoo koos naannoo keessa hin dhaabanne godheen dhufa. Kunoo as taa'i si qabu naammadhu. Asumatti na eegi sirreesseen dhufa. Keessan baane intalli kunii. Hello siifoo safara keessan geera. Kunoo bilbila keessan irra geera. Ba'i gadi. Nagaa miti ati intala nana. Maalin godhee? Maalirraa qabda maakirra? Nagaa miti ati intala nana. Maalin godhee? Maalirraa qabda maakirra? Maaliif ishee rukutta? Yoomii har'a. Biyya ormaadhaa dhufte humna hin qabdu jetteedhaan itti karaa irratti eegdee ishee rukuttu. Yoomii amma rukunneen ati karaa irratti. Maaltu akkasii godha siinii? Anaafati tasuma wajjin ta'uu akka hin dandeenye barsitti meera miti. Anaafatu wajjin taana siin jenne manammas taanaan wajjin taana siin jechaan jiru. Maalirraa qabda dashin siin jedhe? Dhugaa jiru akkati bartuun barbaadu. Dhugaan jiru maalidha? Dhugaan jiru na jaallatti nan jaalladhaan. Si'a lammaffaa kana booddee sitti himu. Intala kosii nan of kabachi. Kosii? Kosiidha ta'e. Anan? Eeyyee kosiidha ta'e siin jedhe. Nama biyya ormaadhaa dhufe biyya kana dhufe nama qabee dhiichuu kosiin akka kee lafa kanarra hin jirtu na dhageessetta miti. Lammaffaa. Leetii. Bakka inni jirus bakka isheen jirtus geesseenaan sitti himeera. Leetii akkasiin jedhe. Deemnarraati. Bareedaa koo akkamii jira kunoo ammoo si dhufu jala geera ammoo fixaan jira bakka waa sittin inni intala tokko gufuunati taatee wajjin guddanne minaamin jedhee ani haadhi mannaan kee moogaa na beekta mitire an falan dhabu silaa walittiin isaan naqii dhufe amma na amaneera maatii isaa jinis wal na barsiiseera fixeeraan siin jedhe amma fixeera bakka fidee ma dhufu duwwaadha akkas jaaladhu moo beekta mitire naa jiraadhu bakka ammayyuu dhufuu danda'ati. Atamma mana keetti gamnadha hangowaadha miti. Lakki akkati yaaddee miti lati. Akkamidha ree? Na dhaggeeffadhu. Shaanxaa kee qopheeffadhu. Ganama keensi geggeessa. Buufata konkolaataatti ganama wal agarra. Shaanxaa kee qopheeffadhu dheera siin bilbila. Asuma jirtaay. Eeyyee har'a ishee kana taa'ee si eeguu gosi dhibe moo waggaa 5 guutuu iyyuu sin eege. Dhiifama naa godhi. Maal natti balleessite? Amma maakii bukkeen ture. Hin dhageesse? Eeyyeen ganama nan geggeessaan. Ergasii hoo?
Nangaggeessaan ka jireenya koo keessaan baasaa kana booddee lafatti wal agarruun qabnu. Anaafati yoolati waa'een koof waa'een kee hojjechuu barbaadeen. Waa'een koof waa'een kee immoo yoo fedha kee ta'e waggaa 5 guutuun eegdee osoo akka durii keenyatti wal jaalannee wajjin jiraannee natti tola. Anaanis dhugaa lammii koo nagaa keedha raadhiin dhufe akkamitti imimmaan koo buusee garraamii fakkaadheen ka sanummoo intalli tokko takaalaan itti taatee turte isheedhaan akkan godhe jireenya isaa keessaa baasee kan koo godhadhee dhufe gaarii goote akkasitti si beeka fedheeraan eekaan fedheeraan amma erganni kan koo ta'eeti qabeenya isaa hunda isaa fudhannee anaaf itifaa jennee jiraan bashannannee wajjin jiraan eekaa naa jiraadhu kuba sadii naa gashee eessa deemneetiin bashannannaadhaan geeraam leteessa jirtare dhis baqqaash dhufe kuna meeqarraa fudhu mee maal jedhee mun gaafadha siin godha qoy maal ammayyoon 2,000 jedhee rakkoo maal qaba qabooti marrakkoo qaba siifoo koo dhufte leetii akkamati sineek seemti akkinaan qabu maal siin daqiiqaa muraasa miti yeroo koo guutuu yoon see rakkoo maal qaba atu waggaa meeqan eegde miti si yaadiirammoo aniyyuu baay'een si yaadee dhugaa yoo maal faa godhee gammaddammati maal faa sii godhu maal sii ta'u callisi mana jaalladhu akkasumaan ofuma si ga'a nagaa haa ta'u lubbuu koo baay'een si jaalladhaamanis samtiim gaalatii ko anu maal jedhee akkasi gaafadhu nabe malee maal taate natti himi harmee koo baay'ina jalaa dhukkubaa jira maal ta'an anuun beeku galee ishee baay'ee dhukkubaa animmoo beektamni durii kaaste na beektamtiire sirriitti beekaso kanaaf jedheeni qarshii barbaaddeeriyaam eenoo ammallee qabadheen jiru yoosummoo siif hin dabarsa kaati transferii naa goota dafi siif hin dabarsaati dafi deemif kaa yoosummoo okkee si faana dhufu yookiin lakki maa jechuudha nufi qofaa kee moo rakkoon akkamittiin qabu riyyaan koo jirtu ishee wajjin deemu ishee wajjin deemtu haa ta'u summoo deemaa ka transferii naa godha akaawuntii koo sitti siin dabarsa maal qaba ahaa siin dabarsa tole chaaw baay'een si jaaladha shi ans baay'een si jaaladha hin cannaqamiin mooti waa tokko yoo ansi jira tole chaaw naa bakka jiraadhu tole jedhi lubbuu koo amma immoo maal gochuuf dhalaata lammi koo oo dhuftee lubbuu koo fixadheen dhufe amma birnaa ergaa isi gaa waa'ee koo beektamtire akkasitti si beekaam gobozii koo duray eekaa amma birnaa galee kunuus naa galee sin argadhe amman gudisi godhu rimee qadhaa kuba sadii naa gashee eessa deemneetiin bashannannaadhaan iddoo wayii tokko deemna keessa wayyaa soonaa deemnee maaliif hin caffarru eekaa anus laayuu yaadira caffaru halkanime bakka halkana achi shubbisaa bullaa achi deemne eekaa yaada eebbifama bakka anis gadeen uffata ijjiirradhee dhufa atis deemi warra mana amansiisa kan kora kun qabu tole dafi deebii immoo tole ishi tole Sinee gala. dafeen dhufa hayyee sii gifti maal dhabde sirkaan fudhamti kunooti gaa akkasumadha waan tonkolee hojjechuun akkasumadha kan inni nama godhu jireenya yaarii kun maallaa baay'ee homoo kulfaarta kulfaaree akkanatti sirraa beeksa beektamti laphee kee feeggannaa godhe kaa kolfatti tole fixxee baay'ee magammadaa jirta miti baay'ee misti tolaa jira sirriitti malee sirriitti gammadaa jira abbaa manaa keetti jalaa fidee sayyuudhatti waan akka gatii qabu sati maatii isaa wajjin wal barteedha waan akka nadhifu an kan jedhume amma isaa kana maal hojjetta tasiiti maafii sokkitu biyya keetti maaf hin galtu moofaa keessa saabbatti maaf hin deemtoti qarshii tiraanspoortii dhabee wanta itti galuun dhabe amma garuu hojii wayii jalqabee magaalaa kanaa mitiitii galiinsa biyya Itoophiyaadha nama baasa yoon hojicha sitti agarsiisu an hojii tokkoyyuu hin barbaadu mulatii koo sababan qabuuf fedhus
Please naagalee. Sadeemneetiin bashannanaadhaan. Hojiin kana caalu jiraare andur hamtuudhaan of si'an ture. Idaa daabiloos na caaltee yoo jirti. Seexanana yoo maal godhan jireenya koo keessa si baasan jireenya koof kallattii keessa bahi bakka hin jiraanna naaf. Waa jennee jiraanna jireenya mataa keenyaa jiraanna nu keessaa bahila. Maalan fuudha jireenya kee irraa gaafa jalqabu anis silumayyuu jireenya barbaachaan dhufne qarshii barbaachaan dhufe. Tole qarshii meeqa yoon si filadhe kanatti jireenya koof jireenya lati keessaa baatu. Akka waan ofii kee biraan akka filtitaa isaan jirtu ammati amma waa walii galla. Kanaan booddee allatitti deebi'uu hin danda'u. Garummoo si wajjin hiriyaa taanee hojii jalqabuu dandeenya. Lakkoofsa bilbila kootii qaba. Anatu si wajjin moo? Ahaa, lakkoofsa bilbilaa latii qabeedha. Tiijiidhaan hin ergaa. Naakiin naa ergish seexanana. Naa ergi naakiin 29 goobas mucaa guddattudhati. Viidiyoon kun immoo hin yaaddayin harka amansiisaa irra jira. Bofa wayi. Maakshaa biyya kana jirtaati? Eeno. Yoom dhuftee? Akkam reeti? Akkamimmoo as jirta mooti? Eeno wanta ta'eef dhufee asin jira. Yoom dhuftee? Dheengadda. Yooma kana. Yoom dhuftee reeti? Anamma xinnootu tureera ammaa. Dhugaa moo? Dhugaa rabbii. Bilbila kee qabadhu ree? Dhiisi hin barbaachisu. Safara ilaa kun as hin galaa? Asdhaa? Asitti naa agartaan yeroo hundumaa. Tole hin badii. Tole ta'u. Boos. Maali? Akkamitti? Maali dheengadda hin taatu maakiinaan jettanii naammitti kan inni siif oduu kaasaa jiru. Lamman isaanii barbaaddanii? Okay, xiqqoo cimuu danda'a garuu maal naa kaffaltanii naan lamman isaanii isinii dhiyeessuu nan danda'a. Rakkina tokko hin qabu. Okay. Tole boos. The customer you're trying to reach is not available. Please. Maal ta'e silkiin intala kanaa immoo? Maakii. The customer you're trying to reach is not available. Please call back. Maal haadha isaa ta'e silkiin ishee muun deemte taa kun? Birrii meeqana jalaa fuutee ammaan baddu? Sin barbaada. Fixeefiin ture maaki maatii kodhadhee dhaqee boosiidhaanii akka inni abbaa qoteetti dhaqee shabarseen ture. Ooyyuu maalinni boosiin koo maakii naaf fideedhe duraan ofii sadii sinaan jedhee ture. Eeno amma immoo lafa isheen buutan dhabe bila isheen naa ba'an jiru nan dhufashi. Maali eessaatii ishee fidee nan as geessee na jalaati yaabaddu. Akkam ta'e hojichi? Hojichi maa dinqii ture maali maal na godhe beektaa jalqaba boosiin? Maakii naaf fideedhe yeroo ta'e na bukkeetti argeeti achi biyya nuun jalqaba turre. Amma yoo nan xumurre moo intala sana? Barbaadu jedha immoo. Ishee moo? Siifoo na biratti argee siifoo barbaade. Kana booddee maakii wajjin wal lollee turre achumaan dhiise. Siifoo tuun isaaf mijeessaa yeroo ammoo lamman isaanii barbaadaa jedhe. Qarshii keemmoo seeraan hin sii dabalaa jedhe. Fixeefiin ture maakii maatii kodhadhee dhaqee boosiidhaanii akka inni abbaa qoteetti dhaqee shabarseen ture. Isheetii immoo? Eegaa lafa isheen seente boolla isheen lixxe yoon baasee geesseef malee qarshii sana argachuu hin danda'u. Baas namaan rakkina qabare? Eewra kun immoo silkii haaraadha. Hello. Hello. Ishee. Dhugaa? Akkamii lati? Oo eessatti baddee lubbuu koo? Bilbila kootu badee ture. Maal dheengadda sin gaddisiise miti xiqqoo aareenii akkuma taasoftuuf illee carraasii ilaanne. Maarrii na hubachuu deddeemu. Eenoo dammaku. Eessa naa jirtare? Naannoo dheengaddaa. Dhugaa? Tole wal agarra. Nan dhufa. Ish.
Yes. Yes. Sillumaa carraa qabnaa nuno. Jaanjessitee fiddee seexanittiin na jala buuste. Deemiitii waan sirreessitu sirreessi kottu. Sirreesseeniin dhufu. Yeroo itti laatiin dafa. Yeroo maalitti kennama kanatti immoo naannooma kana jirra. Asumaan jiraanis. Gowwaan koo garraamiin koo isa geera laata. Yes. Yes. Ayilatii. Anumaan na nyaattu. Hello boss. Mucaan kun gowwaa akkamiidha? Amma kana godheenii. Qarshii walii galeenaa kaffaltuu lamman isaanii isiniif fidashii kunoo fuuldura kootti. Tole boss. Hayyee. Aneenyuudha. Latiikoo? Akkamati? Jirtaa maaloo? Akkamitti si yaadee? Aniyyuu guyyaan sadii jechuudha waggaa meeqanatti ta'e. Dhugaa? Dhugaa. Aniyyuu. Eessa na jala deemtee turte? Maal bilbila kana jalaatanii? Eenyus jalaate? Mucaa tokko hin beeku naannoo. Biyya kana si fideen biyya ormaa keessatti fidee si gateennaan akkas na jalaa taate miti. Rakkinan qabu. Ayi. Ansii jira tole. Tole. Faazariin keef akkam dhare? Faazariin ko nagaa isaadha maatiin maal isaanii dhayyuuti? Si'a meeqa eessa dhaqxe mucaan gaafatti mana keenya fiddee baay'ee ishee jaallanneerra baay'ee ishee barbaanneerra jedhanii taa'umsaaf dhaabbina dhoowwatanii ammaas dhaabbadhe hin fidduu naan jedhaa olee jechuudha faazariin baay'ee si jaallataniiru. Ani immoo siin bilbila bilbilli kee hin ba'u. Aniyyuu baay'een isaan jaalladha dhugaa. Maalin? Isaanii miti. Isaaniin immoo sirriitti jaallachuu qabda nama seetaa isaanii. Dhugaa nama dinqii baay'ee si jaallate. Sitti baaniidha. Kanaafidha. Guyyoota kana moo eessa turtere? Firaasii qabaam isaan bukkeen ture. Firasii qabdaati. Haa ta'us immoo maatiin koo si kottuu siin jedhaa jiru waan ta'eef isaan bukkeessin geessaa walii isaan barsiisna tole. Tole. Amma dhimma wayiin qabaa isheen xumura. Walimmoo sirriitti bartanii faazarii duukaa amma faazariin baay'ee si jaallate wal agarra. Naa bilbili. Tole. Mucaan kun gowwaa akkamiidha? Amma kana godheenii. Uff garraamii koo deemsumti isaayyuu nama marara. Si hafuufuu yaa marqa si liqimsuuf jedhan. Wanta si eeggatu hin beektu. Gowwaa koo jedhime. Latiikoo. Siifi shaayyee. Naa jirtaa? Si jira amdammakku. Taayi. Nagaa kiidhammoo. Akkamati. Si jira dhugaa. Hello boss. Siif warran barbaaddu sinii fidee dhufu jirtaa maaloo? Si jiraa? Si yaade. Anu dhugaa. Si. Waan ta'e wayii gaafan ta'e yaadu gaaffii natti ta'e. Ati immoo gaaffii isa dura garuu armeen kee akkam ta'an sadeen gadda? Armeen koo waa'u? Faayitee mamma? Faayitee? Dhugaa? Dhugaa. Baga sii faayite. Jechi ammoo maan jettu? Nagaashiidha ammoo. Maalti gaaffisti ta'eere? Intala ishee dheengadda dhufte ishee biyya biraa dhufte sana jechuudha. Maakii moo? Eenyu? Hin agarteeni? Argeen ture isheedhaan mee maatii koo wal barsiiseera moo maa jetteeti? Maatii barsiiseen tureen maal sittin himne yeroo darbe gaafa wal agarra. Kan jedhu mee maatiin kee ati deemtee waggaa tokko booddeedha kan isaan biyya kanaa ba'an miti? Maatii warra kamii wajjin wal barsiisteere? Dabalatee immoo maatii kee siinis duraan hin beekan ture. Amma kanatti maallaqa sooruma amma kanatti hin qabdan. Amma sooressa wayii annaaf naan galu maallaqa amma kana eessaa akkati fiddee gaaffiidha naaf. Kun gaaffii natti heera maallaqa ta'e natti himte. Siixana kana eessaa natti dhufte? Amma kana walirraa fagaachuu rakkina inni fidu agarteetta? Waggaa 5 nasii deemee turan eeyyee maatiin koo deemanii turan asii miti. Akkuma nasii deemee ture neessumni koo tokko hojii wayii jalqabee ture baay'ee moona jaallata durumaa kaase. Hojii wayii jalqabee baraggadee fi sooressa ta'e. Baay'ee sittin himne amma siifoo ishee si wajjin guddattan waa'ee jaalala keenyaa namni itti meennaan ishee yoon arge malee jedhee taa'umsaaf dhaabbina dhowwataa jira. Dhugaa as jira moo? Eenyuun hin barsiisaree sadhamite ammanni yeroo darbe maakiidhaan isan barsiisee manii maatii kodhadhee maaliif ree akka abbaatti waggaa 5 biyya ormaa ture
qarshii naa erge. Wayyoo. Wantan barbaadu hundumaa naa godhee sana jiraachisa ture. Ammanni siinsi baruu barbaadeeraa sin geessa. Tole anannatti tole. Sitti tola miti? Dhugaa. Baay'ees jaallateera jiru. Baay'ees jaallateera yoon sin jedhu. Haasaa keenya durii jira mitiiree ijoollummaa keessatti isa nuuni itti odeessan beektaa hundumti isaanii. Kanaaf fedhee siifoo bakka arguun qabaashee wajjirraan ooluu buluu anaafate gaafa cidhannee bulluu jecha baay'ee itti tolaa utuu agartee baay'ee moon jaallattaan. Dhugaa? Singeessammaa yoosummoo maaliif iyyuu narra waliin sin barsiisu? Dhugaa? Itti tola satti. Naanis natti tola. Nama jireenya koo keessatti shoora guddaa taphatemmaa si barsiisuun qaba. Tolee dhugaa natti tola. Nan bilbilaaf. Hello boss. Siifoo har'an barbaaddu siniif fidee dhufu? Qarshii koo akkam naa gochaa jirta? Hamman barbaadde? Hello boss. Siifoo har'an barbaaddu siniif fidee dhufu? Ishee xumureera. Dhugaa? Tole. Haa ta'u nama adda biraa qabdu? Haa ta'u maakiis fixee rakkina hin qabu. Tole boss. Maaltiin jedhan? Maaltiin jedhan? Innoo dhimma biraan qaba har'a halkan guutuu hojiin qaba. Halkan guutuu? Jechuun halkaniif guyyaa hojjetamni maaliin soorame seeti? Ka'e si geggeessee boor wal bartu yoosummoo guyyaa adda biraa wal arga ishee wajjin amma nama adda biraan qaba. Jedhee? Ka'e. Damaku. Ookoo. Eeggadhu ati jechuudha. Qarshii beeka akka baattee deemaa jirtu beektaa? Qarshii? Maatii keefi jechuudha gaafanni dhufee gabbarsuun ni jira mitiire? Gaafa nafutu moo? Qarshii akka baattee jirtu beektas. Suu ta'edha amma maatii koo bartee maatiin gabbarsuu si kaffalanitti. Suu ta'edha deemi. Tole? Deebita? Baay'een si jaaladha ishii. Ani baay'een si jaaladha. Tole damma koo. Chaa. Gogorrii koo. Ayi. Gowwaa koo akkasii godhuun beektu. Bagayyuu kun dafee deebi'ee abboo. As jirteedha. Giifti. Si bilbileen ture immoodha bilbilli keenyaa baan turre. Siimii koo cabseen ture. Bilbilli kunis haaraadha. Eeyyee. Bilbila kana. Bilbila citee amma sana baatu. Wanta baadhee naannoo sitti fakkaata? Mana iyyuu fuudheen ba'u malee. Amma sadhiisiiti safara keessan kanan dhufeef yookiin immoo paarkii kana daawwachuuf hin dhufne. Qarshii koo akkam naa gochaa jirta? Hamman barbaadda? Ambadaan barbaadu. 100 duwwaa nagaa. 100 salphaasti fakkaate? Maal hin ga'u moo? Tanaa dabaluu barbaadde? Guyyaa 2 duwwaan sii kenna. Guyyaa 2 duwwaa. Guyyaa 2 gidduutti isaan sii fidan? Boollata kamiyyuu gali. Eessayyuu lixu. Anaan nagashaare? Guyyaa 2 kana gidduutti naan kennitti taanaan wanta dhufuuf itti gaafatamtuun sidha. Karaa ishee 100 fuudhee isarra saammatee fuudhee faan jedha. Viidiyoo badeen gowwaa 2 sirrii mattachuun guddatan. Qarshii amma kana isaan sii fidanii giiftii koo maal taateeti? Latii koo kan koof cufee kan keenan bilbiladhu takka. Silkii barbaadde? Asii waa'eedhaan seega. Tole. Latii koo. Latii kee miti. Eenyu dharee? Akkam naa gochaa jirta ammati qarshii koo? Amma isa mini latii koo bira maal hojii deemteeti? Isa maal goota ammati qarshii koo naaf itti akkam? Qarshii amma kana isaan sii fidanii giiftii koo maal taateeti? Guyyaa kana gidduutti qarshii amma kana isaan sii fidan? Ittiin agarsiisa baqa yaaddayin. Ilaa akkam dhabeettaa ittiin agarsiisiin ilaa jechi siin kenna. Guyyaa
tokko duwwaan sii kenna. Guyyaa tokko guyyaa kana gidduutti qarshii amma kana isaan sii fidan. Wanta nagarsuun qabu maanaan guyyaa tokko duwwaan sii kenna garuu. Haasoftee? Fixadheera. Kunoo as dhamanni fira keenya. As dhaayi. Galtaare? Nan gala. Jedhi bakka baay'een si jaalladha ishee. Siifoo ishee gaaficha kam goote? Ishee wal faana guddanne moo? Maal waa'ee ishee guyyaa biraa ta'e nyaasuna? Haalaa tokko jira ta'e nyaasuna. Amma gali. Nan gala bakka. Tole dammaqoo. Ciao tole. Maakii already siniif ta'eera boos. Siniifan fedha isaatii barbaadanitti. Kan ishee sana ammoo kun amma safara isaanii deemaan jira. Xumureen sinitti hima. Hayyee boos. Dammaqoo. Birri amma kana isaan fidaafan. Birri 100 isaan fidaaf. Maaltu maal ta'e? Dammaqoo. Birri amma kana isaan fidaafan. Birri 100 isaan fidaaf. Maaltu maal ta'e? Maaltu maal ta'e naan jetta? Viidiyoo dheengaddatuun dhaabbannee odoo odeessaa jirru nu waraabde. Viidiyoo maalii? Waa'ee viidiyoo maalii asaartati? Dheengaddatuun dhaabbannee haasofnu wanti seexana san dhufteen waraabde. Viidiyoon waraabdee wallatiitti agarsiisa jechaa jirti. Maallatitti agarsiisre? Maalitu goonusa waraabamnedha? Dheengadda gaafa cifaraadha ka'e. Ani waa'ee isaarraan kan darbe waa'ee intalitiirraan kan darbe waan biraa dura dhabaan jira bakka. Akkatti jiraadhuun dhabin. Latiitti agarsiisaa yookaan birri 100 na yaadadhu naan jette. Birri 100 amma kana isaan fidaafan. Qabaan. Latiirraa fuudhii na yaadadhu naan jechaa jirti. Of duuban ilaaltu akka waan gaarii jechaa jirtu zimmattee deemta. Amma kana si hordoftee amma isheen viidiyoon waraabde. Maal hojjettati? Na rukutuu fiireet. Na rukuti. Wanta kana keessa kanan galeef sababa kee akka ta'e irraanfatte mooti. Sababa kee. Wanti kun hundumtu sababa keedha kan jalqabe. Amma furmaanni isaa maal ladee? Hin beeku. Anaan kan na dhibe garuu bilbila latiirraa ishee naa bilbiltedha. Akkamittiin bilbila latiirraa naa bilbiluu dandeessi? Yaaddeet ta'e? Saatii barbaaddetti latii argachuu hin dandeessi taanaan viidiyichatti agarsiiste jechuudha. Maaliin godhaanii hawwaantitti bofa kana? Dhiisi dammaqoo mala barbaanna ansii jira. Haaluma kana keessatti iyyuu garuu baay'een si jaalladha. Anillee bareedduuko. Gowwoomsaan jiran saanis gowwoomfamaan jiradha. Na beekaayi latiin. Lakkii beesitti beekasiin immoo. Ayisiifo. Kan keewoo cubbuu yoon qabu. Ati sanarraa. Ayisiifo. Wayisiifo. Anaanaa dhooko. Safaratti jette geeraam kunoo konkolaataa sana bira. Kunoo dhufeera. Dammaqoo. Deemi boonarraati amma yoonaan taa'isee gaaraaman. Maal godhareen? Gaafachii deemtu torbee tokko qofa naa kennii qarshasiifin fidaa jettee naanis si gadhiisi. Amma garuu ji'a tokkorayyuu darbeera. Oon jaallattee natti. Maal taatee leelokko akkamitti sirriitti nama kan biraa yaadan? Akkamitti yaaddati? Maal akkan jedhu barbaaddeere? Isayyuu amma yeroo xinnoo duwwaa naa kenna. Nagaggeessee deebi'amni xeera bakka. Ammas si amanee yeroo si ilaadhu. Maal taalalu yoo na hubatte ati? Waa'ee kanarratti maal akkan si hubadhu barbaaddeeti? Bakka fixeeraam. Amma immoo ji'a 3 ji'a 4 gochuu barbaadde? Lakki guyyaa kana duwwaa. Bakka torbanuma kana duwwaa. Torban kana duwwaa. Torban tokko jetteeni amma torbee tokkotti lafan deemuun qabu waan ati hojjettu tokkosaa naan hordofaa si duukaas hin jira. Tole bakka amma deemnu arguu danda'ati. Boroo argina. Maal eessaa isatti na beekan? Jechuun namni magaalaa kana saajjina beeka ka. Saajjinoo argumtii yeroo hundumaa. Wal argina naa bilbili. Haa ta'u. An garuu baay'een si jaalladha. Achi na funaane atis moo? Bareedduu koo, tokkittii koo, haadha manaa koo. Sitti toleera affirraan koo har'a? Baay'ee. Kaleessa immoo sagalee guddaa baaseen sitti dheekkame. Dhala rakkinaan qabu waanoo sanatti dhufe dheena rifadheen. Akkas taanaanoo gaariidha. Atis dhiifama naa godhi. Ani immoo akkamittiin dhiifama sii godha beektaa? Yoo ati naaf sirbiteen dhiifama sii godha. Sii sirburee? Olmaa kee tulfaatee ka'anaaf hinaa ooltee rakkinaaf gadadoo kan nafaan argitee anoomnaan qaboo waa tokko siin godhuu du'ee baduu sillee aan sinirraa fadhuu.
Sattaan immoo gaafa tana futuun sii jedha. Fuudhiitii yoo sin fuudha. Akka midha mucaa keessa gowwaa sana bira deeme waa itti haasa'uu jedhee yaadaan jira. Wayyamoo Sin gargaara jedhee mani. erga jettee haa ta'u rakkinaan qabu. Sin beekumti garuu maaliif argeessi beeka? Maalessaa nan beeku dhugaa beektii nan beeku garuu waan itti haasa'eeni si gargaara. Ittiin dhiyaadhaa hiriyaa kun godhadhaa qarshii isaan qabanoon dhumoo maali? Hin hirmanna. Intaa rakkinaan qabu. Amma ka'eesh mana kiraayii kee barbaanna. Saatiinis ga'aa jira. Karaa kaanee barbaanna baqqaa sammuu. Ta'anii kan sanatti hin deemna. Tole. An garuu baay'een si jaalladha. Achi na funaane atis moo? Namaan of seeda garraamin akka kun jiru. Atis moo qo'e isiniin godha arfan keessaniif ati sana irratti mudii qabatte jechuudha. Tokkoon isinii godha. Lubbuu koo garuu baay'ee na cannaqaara wantichi. Ani sii jira sullatiidhanii. Lubbuu garuu dhugaa baay'ee na cannaqaara wantichi. Ani sii jira sullatiidhanii. Eeyyinoo eessaa baaree? Maaloo? As taa'ee deemeen dhufa. Eessa deemtere? Nan beekuniin maaf qofa Sin beeku na soo? kamta fiteen dhufa. Obboleessa. Nagaa keedha. Akkam nagaadha miti. Nagaa. Eenyu jedhure? Lammiin jedhama. Tolan immoo latiin jedhama. Maal si gargaarure? Biyya kanatti argeen beekuufini biyya kanaaf haaraadha. Maal asumatti dhaladhee guddadhe. Garuu waggaa 5 iddoo adda biraa deemeen ture. Amma immoo dhimma ta'eef hin dhufee as jira malee mucaa magaalaa kanatti dhaladheen guddadhe. Yeroo hunda qofaa deemta baay'inaan immoo shamarranii wajjin deemta. Dhiiraa wajjin si argeen beeku gwaaddanyaa akka taanu barbaadeen. Biyyaa taanu? Baay'ee natti tola dhugaa. Bilbila keenyaa kenniiti. Duwwaa 9 Hayyee guddaa galatoomii wal agarra. Tolee bilbili wal argina. Hayyee ciao. Garraamina argattee taasoo ture. Walitti qabeewwan siniin godhi. Fixeen dhufe. Akkamitti? Fixeen dhufe. Hiriyyaa taanee silkii wal jijjiirreen dhufe. Dhugaa. Mucaan sun gowwaa wayiidhae. Amma yoomitti qofaa keechan naqamtare utuun isii jiru. Viidichaan argineere? Viidichaan argina waan arginu natti hin fakkaatu. Utuu viidicha argeera xiimmaa na bara ture ka. Akkas taanaan maariifidha garuu namichi kun eessumaa ba'a. Hin cannaqamiinati si wajjin nan jira tolee. Lakki wanta nu dhoksu wanta qabu natti fakkaata. Kanaa gadhammaan mana kiraayii kana. Bara kana gaafadhuun taare. Nagaartu. Nagaa. Walirraa amma bareeda. Galatoom. Innoo gowwaa wayiidha. Lakki dhiiraan gowwaan jedhamu maaliif beektaa? Dhiira dhashuu dandeenya waan ta'eef. Dadhabeera iyyuuti achi taa'uuta. Rakkoon qabu. Kottuu taa'e. Baay'ee walirraa bareeddu. Eessaa immoo argatte reeshee kana? Maayinni qorachuu barbaada artama eessaa dhufteeti? Lakki maali? Anoo jaalallee ani soo qabaayyuuni. Maal fakkaatti jaalalleen kee? Diimtuu bareedduu tokkodha sheenoo amma mana kiraa hin argadhu safara kana. Hin argattu. Manni kiraayii safara kana hin jiru ka'e sokki. Ka'e. Maaliif? Ka'e hin jiru ka manni kiraayii safara kana hin jiru ka ka'e sokki. Ka'e deem. Ka'e. Sigaa ka'e. Deemi kaa. Hin shakkiin mucaa kana immoo. Amma sadhiisiiti gammachuu keenya anatu si affeera. Beenuun deemna. Tole. Asnaa jirtaati immoo. Obboleessoo maalinni nama waajjilaa bade fakkaata magaalaa kanaaf immoo haaraadha. Eenoo biyya kanaaf haaraadha. Mana ta'een barbaadaa jira mana kiraayii wayii. Mana kiraayii barbaadde maarree siif na argaate ani. Bilbila keenyatti miti amma booritti siif argee
sittin hima. Duwwaa 9 65 rakkinni tokko hin jiru. Hojiin iyyuu magaalaa kana hojiin harka akka koo jira. Jaalallee kootu dhufee as jira beektaa? Kanaaf jedhee tan mana kiraayii barbaadaa jira. Jaalallee kee tas jira. Jaalallee kee faana moo waliin na barsiista? Rakkina hin qabu. Dhugaa wal nu barsiista. Jaalallee keefis iddoo dinqii hojii dinqii nan qopheessa. Haa ta'u. Tole maqaan keenyudha. Maqaan koo Lalisaan jedhama. Tole Latiin jedhama. Hayyee. Si argadheera. Arfan keen kukkutee nyaadha. Natti muudii qabatti. Laloon koo. Oko. Nabdeetis. Maal isa waa'ee isaa yaadda'ina tam? Namichi keenatti dhufee argee haasaa oollee hojiin jira mana kiraayii siniin arga jedhee natti haasaa oole. Anoo nu shakkeeyyuun seennoo garraamummaa masaasa. Nu gowwaa wayiidha. Lakki dhiiraan gowwaan jedhamu maaliif beektaa? Dhiira dhashuu dandeenya waan ta'eef dhiiraan gowwaan jedhi. Eesoo garummoo gowwaa dhaka. Harkaa fuudhiinsi ergaa. Kun fuuldura jira iyyuudhaaf na eegaa jira. Isaaf rakkataa rakkina hin qabu waan falan dhabu. Gowwomsiin harkaa fuudha. Tole ta'u በቃ እሺ በቃ ቻው ቻው ለቲኮ akkamitti jirta maaloo nagaadhamti nagaa tursi anammoo yaaddaan jira maali yaaddofta tun si jiru waa tokko maaf yaaddota beekamaanoo isa beekaafisitti macha dhufeen maal taatere Sirakkisuulleen barbaaduun ture dhugaa. Yoo mana rakkiste ansi rakkachuun dadhabama waan barbaadde keenatti mi. Eenyu samma mucaa firaa tokkotu kanaan dura waan liqeesse amma immoo nan barbaada naan jedhe. Qarshii sirraa qabaa jechuudha. Maal rakkina qabalee qarshii liqeessirreeru kanaan dura maaf natti himneeti. Jechuun sirakkisuu man barbaadu. Tole maal taare qarshii meeqa sirraa qaba? 5,000. Qarshii xiqqoo kanaaf akkas taataare anaaf qarshii meeqa akka taaten beektu ati? Beeka. Nama qarshii oliidha mati. Abbaan koo baay'ees jaallateedha miti kan inni yeroo hundumaa karaa kee waa'ee keef qarshii ni naalaataa oolu. Beekadha. Yoosummoo kan kee irratti dabarsee naan dabarsitaaf moo ta'u Lakki maal jechuun amma anis deemee baasetti gashurra kanuma isaan sitti hima. Kanuma isaa irratti dabarsuuf hire? Kanuma isaa irratti. Buukisaa natti himi. 1,000. Kunoo galeeraaf amma. Galatoomi lubbuu koo. Ka maal jechuudha? Rakkina meeqa naaf furtaamati? Wayyoo. Maal taate? Dhiifama waa hojjedhu nan jedhanii irraanfadheen bu'e. Warra manaa moo? Otuma wajjin dabarsin deebi'uuf hire? Jechuun maal naa bilbili booddee. haa ta'usummoo. Ciao በቃ Ciao. Sigeeramti tolee bakka booddee dhufee faayin haa ta'u bakka siin bilbila. Gifti maaf naaf ni ergitu? Hello Maki. Guyyaan kee irra darbeeraam garraamina gooteen maanaan. Siinii ergaa mamma isa bira deemaan jira. Irraa fuudhuu deemaa jirta? Rakkatee moo jechuun? Siinii ergaa dhugaa. Noon na ergi. Harkaa fudhiitii dafiti. Jirtaa maaloo? Nagaadha ka. Akkamatti? Akkami manichi sii ta'e? Ulfaadhu dhugaa galatoomii. Mana gaarii argatte miti? Mana gaariidha dhugaa. Hojii wayii jira. Hojii akkamii?
Yoo fedha kee ta'e jalqaba kana nama waan sana to'atuu fi qarshii 10,000 laattee galuu hin dandeessa yoo ta'e carraa kana sii laachuuf jedheen. Qarshii 10,000? 10,000 laattee galuu hin dandeessa. Anammaafuu qarshii 5,000 qofan qaboore. 5,000 qofa qabda? Xiqqoo sittuma. Garuu 5,000s xiqqoo turee turtiima booda itti dabaluu hin danda'a. Ahaa yoosummoo haa ta'u. Ankootti laadheeni akka ta'u goona waan ta'eef buukii ku qabadhuutii na dabarsi. Amanamaadha garuu hojiin kun. Sirriitti malee maal jechuudhaani keessummaa. Si amaneera mana kiraayyuu naa qabdee. Akka dinqiitti. Haa ta'u. 1,28 siifan bilbila hin badiin immoo jabaadha. Haa ta'u. Asii akka obboleessa tokko qabdu hin irraanfatiin. Haa ta'u. Seeniim lubbu amma kana namichi keenatti dhufe jechuudhaam hojii wayii tokko siif arge jechi baay'ee amanamaadha jedhee natti kaasee qarshii 10,000 gaafata jedhe beektaa qarshii sumatamma kana 5,000 ittiin bashannana jettee natti ergite sanan tiraansferii godheef waan xiqqoo tokkotti laadhee waan guddaa fudhadhaa jechuudha sii galeeranii. Heeloo lati kottumii takka safara. Maalifni maal jilaa taate? Nagaadha miti? Nagaa akkamitti? Jiraam. Maal taate akkasitti daddaftee nama hamtare? Anuun beeku nama itti madhuun qabu beektamni ansi malee rakkina koos bal'ina koos waan hundumaa kosumatti ni madha. Maal taate natti madhu rakkina hin qabu silaa inni hin qabdaana malee. Iyyaanis kanaaf fedhiini maal seeti? Haadhi koo sababa baay'ee ishee dhukkubuuf akka ishee dhukkubu beektamte. Eeyyee maal yeroo darbee beekam fooyyeeraaf jettee turreereeti. Eeyyee isa dura waan ta'e wayii gootee turte. Baay'ee sababa ishee dhukkubaa tureef jettee kaartaa pilaanii mana keenyaa qabsiistee turte. Idaa sanan kaffaltan taanaan mana keessan isinirraa fudhannan hojjechaa jiru. Ani immoo maal akkam godhuu wallaalaa jira. Ahaa mana keessanii liqiidhaan qabame jechuudha. Eenyuun jalaa qabame? Qarshii meeqammoo kan isin yeroo sana liqeeffattan? 100,000. Maal goota beektaa? Eessuma kun si gaafadha. Innis baay'ees jaallattee ragatii ta'ee fi innis si laachuu danda'a. Ahaa kiristaanaan immoo tole. Na ariifadhu manni keenya kan jalaa ariifatiitii maal qaba kunoo boor. Arrafattuun alatame yookiin bor arastuun alatame. Ammarrallee hojiin qaba maal jedhee biizii ta'uu danda'a garuu ofii kee deemtee manatti sattaasa'uu qabda. Ofii koo moo? Rakkoon qabu maal? Rakkoon qabu nan deemaan. Ofii kee deemtee taasaatteeti. Si laatannoo garraamiidha. Tolii dhugaa. Eenyutti ni madhareessi malee maaliin qaba? Sumatti bareeduufidha. Waa tokko rakkoon hin jiru bor singeessa bukkee hin fudhatta. Toli. Sin jaalladha. Toli. Gali bakka. Chooshi ani baay'een si jaalladha. Isaanis na goyoomsuu yaadu qarshii 100,000 maal jetti boo mana yoo barbaadanis iddoo pensiyoona barbaadanis ni fidaan. Qodaa keessa saabbadhuuti lalisaa keessa fudhadhuuti karaarra bu'iiti amma kana yoo jireenya barbaadde. Mana keessan bira geenye ramti? Noo asuma dhaabadhuga deemeenii dhufteetti maakiin koo jedheetti mee deebi'a. Naa ta'u. Tole. Sin jaalladha mooshii? Meerree maakiin fiddee dhufta jedhee ture boosiin. Jiru akkuma isaan jiran baruuf jedheeni. Deemi fidi kottuka. Tole. Deem. Tole nan fidaan. Ala bara jireenya keetii keessatti adaraan nama tokkollee hin miidhiin. Latii yooma isaan si miidhanillee ati deebistee miidhiin. Hammeenyaan deebisuun kan seexanaati. Daba namarratti hojjete. Adara. Latii koo? Kottuun deemna. Maaliif? Abbaa kee baruun dhufee miti? Kottuun deemnaan siin jedhe. Karoora meeqa kan karoorsee jiru beektaa? Deemnee dubbisnaani maal taate? Karoora kee waan wallaalisti fakkaate deema. Maalli gurbaan kun on ture? Dhugaayyuu maal ta'eedha deemnee ilaallu? Beenumee deemnee ilaalla. Kottu.
Maallati maallaa nagadhiis. Maaltaati maaf na fidde? Simbarseettee na fidde miti sila? Maal taatiti karaa keerra bu'iitii galisitti maan jira. Giiftii dhaggeeffadhu. Amma oduu kana sanaan adhiisi garaamin sii ta'aa jira. Qodaa kisa sabbadhuutii biyya dhuftetti fiigiitti sokki. Maalla garaamummaan keessin jaalladhattee na fidde miti tas? Na jaallattaa? Eeno. Isa teleelisaa jaalallee kas fiddee dhuftee muudinatti qabachuuf asifichi waan hin beeknisti fakkaate. Na dhaggeeffadhu inni abbaa koo dhadhees barsiisuu dhaqaa jiru boosii koo. Ijoollee durbaa barbaada. Sammuu konnaa ayyamuu dideennaadha kan inni kana sii gochaa jiru. Qodaa kisa sabbadhuutii lalisaa keessa fudhadhuutii karaarra bu'ii deemi yoo jireenya barbaada. Sitti meera. Wayyoon dhufan kottu kottu. Meereedhaan taltiin? Kan inni abbaa koo isuma koo jedhee wal nu barsiisaa ture nama shamara barbaadudha. Meereedhaan taltiin? Maalin talittiin nama dha seexanii isinii na jalaa baddeem. Seexanaamu nama seexanii isin ofiishee yoo akka isheen itti muudii qabachuuf asiifachii beedduu na garreemsin na jalaa badde. Eessatti badde kana gidduutti? Anoon beeku maalittan beekani lafa isheen buute jaalallee ishee tokko isaas fiddeetti. Qarshii amma sana guurrattee dogoggora biraa uumaa jirta taanaan itti gaafatamummaa jala akka hin baane beeki. Dhageessettanii waan isin jedhe dafiitii. Nan fidaanii. Maaleessa deemturee kunoo asiin nan barbaadaanii isin karaa kanarra ilaalaanii maal beektuunni? Dhugaa isaati asiin deemee barbaadi kottu nuun immoo deemnee isin barbaadna. Tole. Kottu sokkaniiru. Dhageesseetta miti waa tokkotu hin jedhiin karaa keerra bu'ii gali. Magaalaa kana turte jechuun immoo warri kun si fudhatan jechuudha. Amma hin danda'u si gargaareera. Ilaa akkam dhabiittaa dhugaa ilaa amma sabra deemaan jira. Ichi amma harka dhaqee fuudha. Ichi harka fudhee siin kenna dhugaa. Birrii 100 maali? Badaamini dhugaa amma deemee siin fidano. Kottu ammas ol deemna. Maaliif qoyi lakki maal gochuuf? Dhugaa lakki ilaa amma deemee isuma isaa bukkee deemaan jira. Amma dhugaa harkaan si fuudha. Eessuma maali? Eessuma latii bukkee deemaan jira harkaan si fuudha dhugaa. Ichi waan tokko nan godhi rabbii itti nagarsiisin immoo. Sin eessuma siin jedhee anaanoo abbaan aan jedhe. Maal abbaan isaa biyya kana hin jiru abbaan isaa biyya biraa jira ilaa. Eessuma isaadhaan inni wajjin nu barsiisuuf jedhe immoo. Eessuma isaa immoo maal suma dheengaddallee. To'anaaf jaalalleen kun dhaabbannee haasaa jiru viidiyoo nu waraabneeti. Abbaa malee eessuma isaa abbaa sonta jedhamu iyyuu hin jiru. Kan inni abbaa koo eessuma koo jedhee wal nu barsiisaa ture nama shamara barbaadudha. Inni iyyuu nu gowwoomsaa ture. Har'a moontanii dhageen beeku wantuma hundumaa isaanitti meera. Wanta dhugaa isaa hundumaa isaanitti meera laasiif. Kanaaf iyyuu kottu hin deemna. Maal taate wanti taasisaa tokko iyyuu naaf galaan jiru naaf. Siifan wanta sitti maaru wanta dhugaa dhala. Namoonni namichicha ammayyuu na barbaadaa jiru. Yoo lubbuu keen barbaaddatee kottu na wajjin deemu. Kan kanaachi immoo si nyaatu. Har'ammoo yaada haaraa maddisiiste moo? Sabirrii 100 yoon sii kennee taphicha wajjin itti fufna. Kanaan alaa immoo anaanii taphicha keessaa na baastee ofii kee meedaa keessa guluufii yaadde moo? Siifan na amantees na amanuu baattees wanta nagarsuun qabu naan. Ammayyuu jariitti irraa kan dhossee na fidee latiidha. Yoo lubbuu keen barbaaddatee biyya kanaa beenaan jedheera. Atis waan durba taateef sitti maara. Atis yoo lubbuu keen barbaaddatee falafaladhu. Nama dhugaa soo fakkaata gaafa akkasitti si ilaalan. Yoomiyyuu taanaan immoo si amanuu hin danda'u tolee? Ingaabbitamoo. Qarri qaraan muru. Ati gamna ani immoo gowwaa dhagaa akka keetti. Sitti fakkaate giiftii ko. Akka harmeen keen dhukkubne akka ati sobdee qarshii narraa sasaabuuf akkas jette waan wallaalsitti fakkaate. Gurbaan kun shamarran kana fiduu malee deemni. Har'ammaa arguu ni qabna. Eessa dhaqaarta? Eessa dhaqaarta? Si barbaachuun dhufaa jira mana keessa. Maal na barbaadda kottu? Nagadhiisi. Maal taate dhaba? Deemi kottuuti sokki. Kaleessan guyyaa guutuun si barbaadaa oole. Maaliifes? Maal naa godhattee na barbaadda? Na dhaggeeffadhu maakiin immoo dhuftee anaaf siin gargar baasuuf jettee shira isheen hin shiriin hin jiru. Shira maaliidha wanta isheen siin jettu hundumtuu sirriidha. Karaa keerra bu'iitii sokki yoo barbaadatee jireenyisitti maan jira. Maaltu sirriidha maaltu dhugaadha? Inni isheen siin jettu hundumti isaa sirriidha sin sobaan bee karaa keerra bu'ii sokki. Maaltu sirriidha? Qarshicha naa laachuu dhiisuuf jetteetti dhayi? Haadhi koon dhukkubsattee qarshicha naa laadhu jedhee anatu si rakkisee egaa. Amma eessuma koo wajjin wal sin barsiisanaan jetteetti amitee walla barsiisi. Eessuma koo wajjin wal si barsiisu harmee kee dhukkuba miti. Akka harmeen keen dhukkubne akka ati sobdee qarshii narraa sasaabuuf akkas jette waan wallaalsitti fakkaate. Yeroo isin yaadan maaliif nama hubattan sinii? Karaa keerra bu'iitii sokki. Waan hunduma isaa dhugaa jiru beeka. Maakiinis atis akka isin muudii natti qabachuuf natti siqattan beeka. Jaalallee kees beeka. Jaalallee maalii latii kun maal haasaa jirtaa? Ansi duwwaa dhabeettamteen kan hin qabu. Ana qofa qabdaa? Amma ni garraamiin sii ta'aa jira.
Yoo ofin barbaadde ta'e naaman kottutti nagarsiisa. Elaa waan jiru as dhaabbadhu tokko tokkoon dhaggeeffadhu wanta jiru hundumaa isaan barta akka itti mul'anne garuu. Akkam jirtu? Nagaa booda nu gaafatta. Beektamtii seera keenya maaf shamarran sana fiddu? Uffata koo futeettamti dhufeera bakka buufata konkolaataatti na eegi. Beektamtii seera keenya maaf shamarran sana fiddu? Maal na jalaa badanii yeroo hundumaa nan barbaada tokko gaafa argu tokko na jalaa bada. Walumatti fidaaf jedheen malee maalani? Saati barbaadda nan fidaaf anoo. Nan fidaa kee kana dadhabne. Amma fiddee hojiidhaan akka agarsiiftu barbaanna. Irra deebi'een sitti hima. Yookaan qarshii fudhatte sana fiddaa yookaan immoo ijoollee sana fidda. Kana caalaa waan sitti himu qabu. Reebamuu dhiitamuu waan si barbaachisu hin qabu. Deemi. Dhageesseetta miti kottam. Kottu. Heela laloogo uffata koo futeettamti dhufeera bakka buufata konkolaataatti na eegi. Deemaa jirta miti? Eenyu deemaan jira? Uffanni kee hoo? Laloon naaf fudheera sakaan immoo fudhadheera. Tolee karaa gaarii. Tolee galatoon. Maakii karaa nagaa tolee dhiifama naa godhi immoo. Dhiifama naa godhi si baruu kottu immoo gammadeera. Atis dhiifama naa godhi lati. Hayyee. Jedhaa bakka. Chaa. Ati immoo magaalaa kana lafa deemtuun qabdu gatii ta'ee fi qarshiin maqaa keedhaan fudhe tokko tokko nan deebisaaf. Nama wajjin guddadha waan kana irratti yaaduu koo dogoggoreera. Kilebii keessa dannastii isheenoo durii yeedhaa nama taatu miti siniin taatu jedhee qarshii isaanii lakkaa'etti deebisa kan hin maqaa keetiin fudhe. Lammaffaa karuma safara kanaa makkan dhufne. Sii galee. Chaaw. Dhiifama. Rakkinaan qabu. Daagit kulkuulatuun sama sanku.